Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenyaa kun kan kallattiidhaan isin biraan geenyaa jirru istiidiyoo teenyaa muummitti magaalaa Kaayiroo irraa gaahii akkanagaa tamsaasa kallattii kana isin biraan gahaa jirra. Arranta nagaa akkuma beekamutti torbaanitti yeroo takka kan isin biraan geenyudha. Qophii teessan qophii galmee seenaati. Qophii galmee seenaa tana keessatti goda hunda seenuudhaan keessaafuu iddoo seenaan dhokattee jirtuu fi akkasumas hayyoota ciccimoo gootottan babbeekamoo seenaa gaggaarii hojjetan kan galmee seenaa ittiin garagaggalchinee akkasitti kan ittiin isin biraan geenyudha jechuudha. Qophiin keessaafuu galmee seenaa jechuudha. Saniigaa daawwattoota keenyaa kabajamoo fi jaallatamoo arrantanaa sanumaa wal qabatee qophii galmee seenaa teenyaa tunis jechuudha. Hayyuu beekamaa cimaa seenaa gaarii hojjetee hawaasaaf seenaansaa yoomiyyuu taanaan barabaraan tan hin irraanfatamne uummata keenyaa uummata afaan Oromoo kan ija banachiise jechuu kan dandeenyu hayyuu goota beekamaa kan ta'e Sheekh Bakrii Saphalooti. Aramee seenaa isaatiin haga takka isin biraan geenya. Keessaafuu seenaa isaa hojiilee isaa haga takka isin biraan geenya. Gaa hamma dhuma sagantaa teenyaatti gaa nu faana turtii afeerraa teenya. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya gaa akkam jirtan nagayaa fayyaadhaa isiniin jechaadha. Mi'arranta nagaa qophii teenya qophii galmee seenaa tana keessatti galmee seenaa gara gaggalchinee keessaa kan arganne keessaa seenaa hayyuu beekamaa seenaa bareedduu hojjetee du'aan addunyaa kanarraa galeen innis Sheekh Bakrii Saphalooti. Mi'arrantana seenaa hayyicha gooticha kanaatiin kan isin guututti isin bara geenyu taha hamma dhuma sagantaa teenyaatti nu faana turtii gaarii isiniin jenna. Sochii Sheekh Bakrii haala siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo keessatti qabaachaa ture hedduu kan ammaan tana himnee fixuu dandeenyuufi miti. Sochii siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo keessatti qabaachaa ture baay'ee cimaa fi kan seenaan isaa boonsuudha. Kana keessaa akka fakkeenyaatti kan ibsaman bara 1960 keessa waldaa afran qalloo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hundeeffameef deeggarsa maallaqaa sassaabuu hawaasa kakaasuu fi walaloo wallistootaaf kennuun hirmaachaa turuu isaa hayyoonni seenaan ni dubbatan. Walaloo isaa humna qabeessa bareedinaa fi badhaadhina afaan Oromoo ibsitu saniin hayyoota walleessitootaa fi akkasumas walleessitoota akka Abubakar Musaa, Ayyuub Abubakar fi Shantam Shubbisaa fa'aa akka horataman taasiseeti jira. Bara 1960 keessa kallattiin hawwisoo aadaa lamaa biiftuu ganamaa fi urjii bakkalchaa akka hundeeffaman hirmaannaa taasiseen miseensa akka ture ragaan ni mul'isa. Hundeeffamaa waldaa Maccaaf Tuulamaa bara 1963 hanga bara 1967 Finfinneetti yoo bu'uureeffamu deeggarsa yaadaa fi hirmaannaa garaagaraatiin maddii dhaabbachaa akka ture himama. Yeruma kana osoo mootummaan ugguruu hidhaa magaalaa Dirree Dhawaa keessaa akka hin baane irra kaa'ee jirutti Jeneraal Taaddasaa Birruu kan sababa waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin galamsotti hidhame yeroo lama dho'isaan deemee ilaalee yaadaas wal dabarfateeti jira. 1968 keessa sagantaan tamsaasaa raadiyoo Maqdashoo irraa afaan Oromootiin dabarsaa tureef dho'isatti walaloo fi gorsaan jajjabeessaa tureeti jira. Sheekh Bakriin mana kitaabaa ammayyaawaa mooderni laabraarii iddoo idduutti gaalaa fi harreen sossohuu akkaataa mala tooftaa baruu fi barsiisuu ammayyaatiin mijjaahutti iddoo deemu maratti jalaan deemaa ture. Kunis ragaalee isaa bakka deemu hundatti akka if biraa hin dhabneef isaan gargaara ture. Sheekh Bakriin nama yeroo jalqabaatiif afaan Oromoo barroon akka dhiyaatuuf qubee afaan Oromootiif mijjaahuu uumeedha. Qubee kanaas yoo kalaqu yeroo dheeraa irratti fixee guyyaa guyyaa barattoota isaa barsiisaa
halkan ammoo qubee kana bocaa buluu ture. Qubee kana waggaa hedduu booda kalaqee eega xumuree barattoota isaa ittiin barsiisaa walaloo isaatiis ittiin barreessaa kan ture tahuu ragaaleen qorannoo seenaa ni mul'isa. Gama biraatiin qubeen Sheekh Bakriin afaan Oromootiin uume kun akkuma Afrikaattuu isa jalqabaa akka tahe ni shakkama. Maaliif jennaan qubeeleen afaanota Afrikaa marti kan biyyoota adda addaa irraa ergifame tahuu seenaatu mul'isa. Qubee Sheekh Bakrii ammoo qubeelee kanneen hunda adda tahuu isaa ragaan ni mul'isa. Qubee Sheekh Bakrii kunis naannoo Harargee, Arsii fi Baaleetti tamsa'uun uummata Oromoo bira gahuu yeroo jalqabu mootummaan Haayile Sillaasee irratti dhaqqabe Sheekh Bakrii magaalaa Dirree Dhawaa keessaa bahee karaa biraa deemuu akka hin dandeenyeef uggurri hidhaa irra kaa'amee ture. Bara 1965 hanga bara 68 hidhaa kanaan eega ture booda bara 1968 wartuu barnoota kortuu torbaanitti yeroo lama yookaan yeroo sadi akka dhaquu hayyamameef waggaa 10 haaluma kanaan Dirree Dhawaa fi kortuu jidduu qofa deddeebi'ee barachaa ture. Sheekh Bakriin yeroo uggurri hidhaa irra kaayame kanaas hojii saba isaatiif hojjechaa ture addaan muruu hin dandeenye. Yeroo sanitti hojiin inni hojjete keessa walaloo isaa dabalatee kitaaba maqaa isaa Shaaldaa jedhamu qubee isaatiin barreessee ummata Oromoof dhiheessee ture. Shaaldaa jechuun hiikni isaa ablee qaraa akka jechuu yoo ta'u odeeffannoo siyaasaatiin ummata Oromoo qaruuf kan qophaa'e akka ta'e seenaan ni hima. Bara 1974 gaafa mootummaan Haayile Sillaasee humna waraana dargiitiin aangoo irraa fonqoluu Sheekh Bakriin jaarsa waggaa 79 ture. Yeroo kana carraa hidhaa uggura jalaa bahuu argatee haala mijaawaa argate kanatti fayyadamuun hojii dadammaqinsaa fi warraaqsa qabsoo itti fufe. Ji'oota muraasaaf haalli mijaawaan uumamee fi qaawni xiqqoon banamnaan Sheekh Bakriin carraa ummata isaatiin wal arguu sirritti mijaaweef. Yeroo kana Sheekh Bakriin qaawa kanatti fayyadamee xalayaa fuula 21 dargiidhaaf barreessee qabiyyeen xalichaas mirga walqixxummaa akkasumas aadaa afaanii fi amantaa isaanii saba Oromoos daangaa malee akka fayyadamuu fi guddifachuus danda'an kan ibsuu fi gaafatu ture. Kanarraa ka'uun mirgi maxxansaa saba Oromootiif laatamee bara 1975 gaazexaa bariisaa akka maxxanfamu hayyamameef ummataaf dhihaachuus jalqabe. Walaloon Sheekh Bakriitiis qabiyyee gaazexaa kanarratti barreeffamaa waan turteef sagaleen Sheekh Bakrii ijaa fi gurra Oromootaa hunda bira sirritti gahuu jalqabde. Kanumaan osoo jiranii bara 1977 hanga 78 lolli Ogaaden yoo ka'u namoonni dhageettii fi fudhatama hawaasaa biratti qaban mootummaa Itoophiyaan shakkamuu jalqaban. Sheekh Bakrii sabalootiin namoota kana keessaa isaan tokkoo fi hangafa waan turaniif umrii jaarsummaatiin biyya isaaniirraa baafamanii Somaaliyaatti baqatan. Mooraa baqattoota hiran tan biyya Somaaliyaa keessatti argamtutti haadha manaa isaa waliin galee mooraa baqataa jireenyaa isaatiif hin mijjooyne ture. Dhibeen ergaramaa fi dulloomaatiis jaarsa irratti wal gahanii miila itti fuudhan. Jawoo eega dargaggeessaa turan booda Eebila 5 bara 1980tti umurii isaanii waggaa 85tti du'aan addunyaa kanarraa galan. Hayyuu aalimni beekaan keenyaas biyya isaa tan bilisummaa hawwaa fi ture dhabee biyya ambaa irratti saniifuu mooraa baqattoota keessatti awwaalame. Haa ta'u garuu Sheekh Bakriin biyya ambaa keessatti reeffi isaa haa awwaalamu malee awwaalchi isaa guddaan onni Oromootaa hunda keessatti kan argamu akka ta'e wal naman gaafachiisu. Du'a sheeka guddaa aalimaa fi hayyuu Oromoo kana ilaalchisee
barataa isaa kan tureen Sheek Muhammad Rashaad Abdullee gadda itti dhagahamee irra dhaabbatee waloloo garagaraa nama nyaattu waloloo ajaa'ibaa tan garaa nama nyaattu tan ergaa guddaa qabduu fi namni marti waan gaarii sabaaf mataa isaatii fi hojjechuu akka qabu gorsitu akkasuma seenaa fi maqaa Sheek Bakrii yeroo hunda akka hin irraanfatamne ibsitu akka asitti aanu kanatti barreessaniiti turan. Duuti haadha abbaa ilmoo rifachiifti, duuti beekaa biyyaa ummata naasifti, naasuu guddoo mataa nu gad bu'ee Sheek Bakrii Safaloo beekaan biyyaa du'ee ummata boochiftee duuti isaaniiti akkamiin hin boonye utubaa isaaniiti akkamiin hin boonye utubaa isaaniiti utubaa dhajigee ummata keenyarraa bar ifa'aa dhabne diin islaamarraa bar ifa'aa dhaame diin islaamarraa duuti isaanii bara du'ataaniin adda eeyyen duuti isaanii du'a biyya hunda namni ka isaanii kan namuu jaalatu kan xiqqaa fi guddaan karaa isaa abdatu waan ergamuu sayuu biyya teenya irratti waan ergamuun sayuu biyya teenya irratti zalaalamiin obbaatu laalan du'a isaati. Sheek Bakrii Safaloo abbaa ummataati kan isaan qaceelchuu karaa guddinaatti kan isa barsiisuu karaa warraaqaati dirqiidhaan argatu haqa isaaniiti. Kan isaan barsiisuu karaa warraaqaati dirqiidhaan argatuuf haqa isaaniiti. Qabsoo jabeessanii didda'aa xilaataati dhiigaan magarsanii qabsoo taarikaati. Taarika ummataa isaanumaa jaare odoo isaan dhabnee yoom ifumaa barre kitaabban isaanii mee dubbisii ilaali ajaa'iba gartaa kan si himee oli. Kitaaban isaanii mee dubbisii ilaali ajaa'iba gartaa kan si himee oli. Irsaalu Sawaarikh kitaaba isaaniiti kan gad qabee himu seenaa ummataati. Waloloo shaalda'aa tan isaan tolchanii tan isiidhaan namuu qabsootti kaasanii waan ajaa'ibaati mee dubbisii barii hoggaasan agartaa qabsoo Abii Bakrii. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya gaa walitti dachaaneeti jirra gaa kunoo gaa seenaa sheekeenyaa hayyuu keenyaa akkasuma goota Oromoo beekamaa kana Sheek Bakrii Safaloorraa akka waa hubattan akka wahillee barattan dhibbaraa dhibbatti abdiidha qabna. Seenaa isaa yeroonii fi ilaalluu hedduu waa hedduu yaadaan hedduu nama waa hedduu akkarraa barannu kan nu taasisudha. Seenaa Sheek Bakrii Safaloo keessaafuu jireenya isaa keessatti hojiin inni wareegamni qaqqaalii saba kanaaf baasaa ture kan ammaan tana haasofneef dandeenyu miti keessaafuu akkuma sagantaarraa hubannetti jechuudha. Saniif gaa inshaallahu ta'ala yoo rabbi jee seenaan isaatun kutaa takkaa fi hanga kutaa lamaatii jirti. Kutaa lamaffaattis qophii teenya tan torbaanii galmee seenaa irratti kan isin biraan geenyu taana arraaf gaa hanga ammaatti gaa isin keessumeessuudhaan kan isin wajjin ture an Bayaan Abduu Jalilii ogeessa kaameraa keenya dargaggoo Khadiir Maamarraabii na waliin ture arraaf gaa asumarratti xumurraa inshaallah seenaa yeroo biraa sagantaa biraatiin gaa torbee hanga walitti jaanutti gara kiyyaan xumureetiin jira. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.